Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Oro jala jirtan hundi keessan bakka jirtu tan nageenya isiniif haa baay'atu. Bilbila keessan irraa bilbila Memory Full jedhe osoo waa takka video irraa hin qabaatin osoo isin audio waan adda addaa fotoodhaa fi video audio muuziqaa adda addaa irraa hin qabaatin Memory Full yookaan immoo Storage Full jedhe bilbila guutee isin rakkisega haala kamiin akka bilbila Memory Full jedhe faayilaa waa takka irraa qabdanu video takka irraa hin qabdanu bilbila ofiin guutee isin rakkisu haala isinitti qulqulleessuu dandeessan sana agarsiisu bilbila keessan irraa jechuudha. Bilbila osoo isin videodhaa fi audio irraa hin qabaatin guutee isin ceqqoo yookaan immoo yeroo hunda isin jalaa guutee jechuudha. Haala itti qulqulleessan agarsiisu gara barnootaa deemuun irratti gaa warri channel kan koo hin beekne gaa channel YouTube gubbaa irratti Abduu Oro jechuudha. YouTube an kun argattu irra seenu hanga channel YouTube an kooti haala kana isin ibana bakka video jedha kana kaawwachuudhaan barnoota hedduu kan isin jala darbe hedduu ajjala gadhiisan jira irra seenu irraa baradhaa isin jira yoo barbaadan gara playlist kana deemuudhaan bukkitti taa'uudhaan gaa playlist irra kaawwachuudhaan gaa barnoota TikTok barnoota Facebook kan YouTube fi barnoota bilbila keessaniin wal qabate akkasuma kan Gmail adda addaa ajjala argachuu dandeessu irra seenaa irraa baradhaa isin jira video kana like tuquudhaan na hordofaa isin jira warri haaraa taatan subscribe godhaa isin jira bilbila keessan gaa yeroo inni guulee yookaan immoo guute download isin gochuu ide yookaan immoo appii adda addaa gadi buusuu dide maaliin beekuu dandeessu awwala guutuu isaa gubbaa kana irratti mallattoo adda addaa isin baha yeroo gara xaftan Memory Full yookaan mallattoo storage isin baha kabra karaa isin itti beekuu dandeessan faayila keessan bakka footoo seenu anga storage yookaan immoo file manager seenu an file manager kana irraa gaa analyze storage ka jedhu ganjallaa kan jira yoo barbaadan storage ka tuqaa laaloo dandeessu analyze storage kara asadaga storage bakka jira kana hosen analyze ka hosen tan hala kana sini bana analyze storage bakka jira ka tuquran wantoota bilbila keessan irraaga boota guddaa qabatan beekuu dandeessu irraangadee kanatti jechuudha. Irraangadee kanatti wantoota bakka guddaa qabatan faayilaa fi dokumentii adda addaa MB baaraa fi gaabaa kaabaa jedhe jira. MB baa jechuun maqaa kun giddu galeessa jechuudha. Gaabaa jechuun immoo bakka akkasuma bakka guddaa jechuudha. Gaabaa jechuun kaabaa jechuun immoo bakka giddu galee yookaan immoo macarashaa waa xiqqaa qabatu jechuudha. Kaabaa jechuun MB kaabaa jira gaabaa jedha. Gaabaa jechuun boota guddaa qabatee jiru jechuudha. Gaabaa jechuun boota guddaa qabatee jiru jechuudha. MB giddu galeessa jechuudha. Akkasuma kaabaa jechuun boota xiqqaa qabatee jiru jechuudha. Document bakka jedha kaatti fakkeenyaaf kaabaa jira bakka xiqqaa qabatee jira jechuudha. Faayiliin giddu galeessa qabatee jira jechuudha. Viidiyoonis akkasuma MB giddu galeessa qabatee jira. Appilikeeshiniin 15.66 gaabaadha. Kana keessatti kanneen keessatti agartan keessaa bakka guddaa kan qabatee jiru appilikeeshinii fi sign azar ka jiru kana kanneen adda addaa azar ka jiruun kabraa wantoota faayilis daawunloodii godhatan kanneen biraate jechuudha. Kanaafuu bilbila akkanaa kana gaa storage full yookaan immoo Memory Full isin jaata takka jechuudha. Osoo isin viidiyoo adda addaa irratti guutatin kana qulqulleessuudhaan maal gootu bilbila keessan irraa awwala Play Store irra ganu anga Play Project ka jedhu on gootu jechuudha. Play Store irra seenu anga profile keessan tuquudhaan anga gara staniga Play Project ka jedha kana irra gattuqtu. Play Project ka jedha kana gaa sign gootu naannessuun irraa fatina asirra tuquudhaan ni naannessitu jechuudha. Godhotte jechuudha. Naannessuudhaan gaa mallattoo bicaa kana yeroo ni raayitii godhe as keessaa boodhaan gaa siitingi bilbilaanii seentu bilbila keessa irraa storage full yookaan immoo osoo waa takka irra jira Memory Full ka jedhe irraa qulqulleessuudhaaf jechuudha. Siitingi ka jedhe bilbila keessa irra ni jira bilbila nama hundaarra waan jiruuf siitingi irra seenuwaan ola xaa'uudhaan gaa application ka jedhe ni barbaaddu difficult appidhaa fi akkasuma app siitingi jiran koo keessan immoo application yookaan all application jedhe isin baasa bakka application hundi itti argamu ni seentu jechuudha bilbila keessa irraa. Bakka application jedhe seenuudhaan bilbila keessa irraa ollee xooftu waan boota guddaa qabee takka beekuudhaaf jechuudha. Ola xaa'uudhaan gaa haala kana irraa olee kana MB baadhaa fi gaabaa jedhe jira. Fakkeenyaaf kaameeraa bakka jiru kana akkasuma kuruum jedhe jira. Cloor akkasuma kanneen tokko isin agarsiisu akka kaabaa kana giddu galeessa qabatee ka jiru kaarra jechuudha. Appii isaa daga tuquudhaan gara keessaa eega seentanii storage ka jedhe ola xaa'uudhaan ni barbaaddattu. Storage kan ni tuqxoroo takkaaf. Storage eega tuqxanii clear check amma fakkeenyaaf kan koo hin qabuudhaa jira giddu galeessa yookaan immoo duwwaa jedhe jira jechuudha. Clear check ka jedhe kan ni qulqulleessitu jechuudha. Amma ka biraa isin agarsiisa appii biraa jechuudha. Applicationii clear check dhaa fi storage akkasuma data of keessaa qabu jechuudha. Haala kanaan gaa eega seentanii ola xaa'uudhaan ka biraa appii biraa isin agarsiisu. Appii ka biraa eega seentanii gaa fakkeenyaaf appii kana irra yoon seene fakkeenyaaf Google irra yoon seene jechuudha. Google kana eega seentanii clear storage bakka joonni kaawwattu jechuudha. Storage ka kaawwachuudhaan gaa clear check ka jedhe kana ni qulqulleessitu jechuudha. Cheech eega tuqxanii asirra yoo baay'een jiraate cheechii fi lafiti isiniif argamaa jechuudha. Daataa qulqulleessuu hin qabdanu. Daataa yoo qulqulleessitan appicha sanaan yoo waa ka biraa gadi hin buufatin kanneen akka TikTok fi Facebook itti fayyadamaa jiraattan daataan qulqulleessina akkasuma Google fi Gmail adda addaa irraa qabaattan daataa qulqulleessinu cheechii bichaa jalaa xaragdu jechuudha. kabraa irra seenu ammallee bilbila keessa irra appii takka irra xoqeesna agarsiisu ammas application biraa irra eegatuqtanii kanneen akka imo haara tuqtan amma imo irraan footoo daawunloodii yoo godhattee raattan yookaan immoo footoo nama ergitanii yoo raattan
imo kana irraa jechuudha storage bakka jekaa kaawwachuudhaan gaa yoo isin cheechi kana ganjallaa kana gad dhufuudhaan gaa cheechi ka jette kana keessaa xaragdu jechuudha cheechi kana tuquraan clear cheechi kan baleetu qoshaashaa jechuudha cheechi jechuu yookaan immoo bakka bootaa qabatee jiru jechuudha daataa yoo isin qulqulleessan akkasuma akkaawuntii keessan keessaa badaa yookaan immoo kan isin banattan addisi banuu isin gaafata yoo isin daataa qulqulleessan jechuudha daataa ittiin buutanuu irra tuquraan tokkoon appilikeeshinii group sharing kan jedha kana appii kana irra tuqee isin agarsiisu appii kana egaa kan immoo group sharing kan jedha kana irra eega tuqee storage kan jedhu kan seenaa storage irra seenu hanga ganjallaa kanatti daataa cabee jira inni waan ta'eef cheechi kan jedhu ni qulqulleessu jechuudha cheechi qulqulleessuudhaan gaa storage bakka jedha tokkoon appilikeeshinii bilbila irraa qabdanu irra ni tuqxu maal gootu irra tuqxu jechuudha irra tuquudhaan gaa appii tokkoon mataa isaa appii irra tuquudhaan storage kan jedha galuudhaan clear daataadhaa fi clear cheech kan jedha kana clear cheechi irraa haqxu jechuudha yoo appicha sana daataa akkaawuntii mantanii ittiin fayyadamaa hin jiraanne appii sana muuziqaa adda addaa daawunlood irraa hin godhanne yoo ta'e appilikeeshinii sana irraa itti fayyadamaa jirtan yoo ta'e clear daataa kanas ni xaragdu jechuudha appicha sana itti fayyadamaa jirtan yoo ta'e clear cheechidhaa fi clear data xaragdu garuu appicha sana footoo adda addaa yookaan immoo akkaawuntii ittiin banatanii itti fayyadamaa jirtan yoo ta'e cheechi qofatii xaraguudhaan daataa dhiiftu jechuudha appilikeeshinii sana kanneen akka Facebook midhaamni akkaawuntii waan irraa dileetii ta'uu fi clear daataa hin haqxanu clear cheech kan jedhe bicha irraa xaragdu jechuudha tokkoon appii bilbila keessa irra jiran kana irra tuquudhaan storage kan jedhe irra kaawwachuudhaan appii hunda isaa jechuudha clear cheech kan jedhe kana jalaa xaragdu jechuudha yookaan immoo jalaa balleessitu jechuudha tokkoon appilikeeshinii bilbila irraa qabdanu irra tuquudhaan clear cheechi xaragdu appii itti fayyadamaa hin jirres clear data ni xaragdu jechuudha keessaa tokkoon appilikeeshinii bilbila irraa qabdan daallee isaa irra tuquudhaan keessatti kan isin bareechatanii keessaa xaragu qabdan clear cheechidhaaf clear data kan isin keessaa xaragu qabdan jechuudha bilbila keessan irraa appilikeeshinii bilbila irraa qabdan hunda isaa irraan gadee kana appilikeeshinii gaabaa kan jedhu ni barbaaddu keessatti kan isin xaragu qabdan cheechidhaa fi daawunloodii yookaan immoo cheechii jira qulqulleessitu qabdan gaabaa kan jedhu sun bootaa guddaa kan qabatee jiru jechuudha fakkeenyaaf egaa irraa olee kana egaa kun sim kaardiidha fakkeenyaaf TikTokiin kun gaabaa jira ittiin fayyadamaa jira waan ta'eef akkaawuntii keessan xaragu cheechii bichaan jalaa xaragaa jechuudha gaabaa bootaa guddaa qabatee waan jiruuf ani immoo irra tuquudhaan gaa storage tuquudhaan cheechii kana jalaa qulqulleessaa jechuudha cheech kan jette kana qoshaashaa kana jalaan xaragaa jechuudha haala kanaan appii bilbila irraa qabdan irraan gadee kana barbaaduudhaan emibaa gaabaa kan jedhe bootaa guddaa qabatee kan jirudha tokkoon appii bilbila keessa irra jeenu irra tuquudhaan gaa appii sana clear cheech appii itti fayyadamaa hin jirre immoo bakka storage tuquudhaan gaa appii irra tuqxanii clear cheechii ganjallaa kana harka bitaatti mirgaatti ni jira clear dataanis ni jira appii sana itti fayyadamaa hin jirtan yoo ta'e clear data ni gootu clear data ni qulqulleessitu yoo appii sana bilbila keessa irratti akkaawuntii ittiin bantanii yookaan immoo viidiyoo namarraa ittiin dabarfanne yoo ta'e ni xaragdu jechuudha appii itti fayyadamuu hin barbaanne daataadhaa fi clear cheechii lacheen ni xaragdu jechuudha kanaafuu haala kanaa isin agarsiisa isin appilikeeshinii bilbila irraa qabdan indaalle isaa tokkoon appii bilbila irraa qabdanu irra seenaati bilbila irraa qabdan indaalle isaa yeroo hunda vaayirasiin bilbila keessan akka hin seenne yoo barbaaddan Play Store gubbaa seenu hanga Play Project kan jedha kana appii Play Store geessentanii Play Project kana ni naannisitu appilikeeshiniin heeyyama keessanii ala yookaan immoo appilikeeshinii bilbila keessan miidhoo jiraate mallattoo bicaa asirratti agarsiisa gubbaa kana irratti kanaafuu yeroo hunda saayin ni gootu as seenu waan Play Store irra seenu waan saayin gootu jechuudha yeroo isin saayin gootan vaayirasii bilbila irraa qabdanu isinii qulqulleessa Play Store jechuudha yeroo hunda yoo isin eegdan appii akkasuma vaayirasii ta'uu bilbila keessatti gadi hin buusu jechuudha haala kanaan appii bilbila irraa qabdan indaalle isaa cheechiidhaaf daawunloodii keessa haquudhaan bootaa guddaa kan qabatee jiru storage yookaan faayila keessan irraa qannasuu dandeessu jechuudha faayiliin isaa yoo sila akkasuma gaabaa 30 tokko ta'e 30 yookaan immoo 28 waa hedduu isinii qannasuu danda'a jechuudha haala kanaan appii tokkoon bilbila irraa qabdan irra seenaati clear cheechidhaaf daataa keessa xaragdan bootaa guddaa yookaan immoo bootaa guddaa argachuu dandeessu jechuudha haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha haala kanaan itti fayyadamaa kanneen biraa immoo appilikeeshinii hedduu jira kan daataa yookaan immoo vaayirasii bilbila keessaa qulqulleessuu danda'u barnoota har'aa asumatti dhaabbataa kana malees waan isinii galuu jiraatu komentii na barreessaa barnoota kan koo irraa fayyadamtu abdii guddaa qaba waan ta'eef viidiyoo kana laayikii tokko hin dagatinaa warri haaraa ta'an sabskiraayib godhaa isin jedha hanga walitti deemnutti nagaan tura